Hello guys, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jirra jirtu. Qaqqaalii ilmaan Oromoo hundinuu bakka jirtan hundatti nageenyi koo qilleensarraan isin haa qaqqabu jechaa barnoota haalaan barbaachisaa ta'e takka isiniif qabadheen dhufee jira. Haala kamiin diivii lootoorii guunnaa jettanii warri gaafachaa jirtu yoo kan isin mokkortan isiniif milkaa'uu baatee gamaa keessootiin footoo keessan nutti ergitanii haala salphaa ta'een maqaa keessan illee buutanii kan nutti ergitan ta'e isiniif guunnee qilleensarraan isiniif deebifna waan ta'eef haala kanaan isteeppii nuti deemnu kana yoo deemtan garuu haala salphaan akka guuttattan abdiin qabaa. Hinsin jarjaruu suutaan deemaa akkaataan isin itti agarsiisutti na hordofaa. Haala kanaan wajjin haa deemnu jechaadha. Google Productii keessan keessatti Google Chrome ni filattu. Haalaan amma sitti agarsiisuun ni deemtu jechuudha. Google Chrome isa kamii namni Google Chrome hin beekne hin jiru. Isa amma itti maree si agarsiisa kana jechuudha. Isa ni filatta. Erga isa filatteen booda irratti ni cuqaasta. Haala kanaan si dhufa. Eega akkanatti si dhufe booda naannoo olii kana ni dhufta. Haala amma sitti agarsiisu kanaan jechuudha. Sarara sadii mataa gubbaa kanarratti dhuftee yoo deeskitooppii saayitii irra jiraachuu baate karaa deeskitooppii saayitiitti ni jijjiirta. Isaan sarara sadeen mataa gubbaa kanarratti jechuudha. Haalaan amma sitti agarsiisu kanaan jala deemta. Iddoo sarara sadeen mataa gubbaa kanarratti ni cuqaasta. Haala amma sitti agarsiisu kanaan jechuudha. Ammaan tanaan itti mokkoruuf wanna ta'e itti guute waan ta'eef deeskitooppii saayitii jalqabumaa utee jira waan ta'eef karamittiin deema. Mobaayil saayitii irraa karaa deeskitooppii saayitiitti ni geessitu. Yoo feete sitingii irra tuyitee ilaaluu dandeessa. Haala kanaan jechuudha. Mobaayil saayitii irraa karaa deeskitooppii saayitiitti nu jijjiirameeti jira. Haala nama isinitti agarsiisu kanaan jechuudha. Eega haala kanaan dhufteen booda iddoo sarara mataa gubbaa iddoo sarchii kanatti jechuudha. Sarchii amma asitti agarsiisu kana jechuudha. Asirratti ni tuyita. Haala kanaan yoo tuyite ni barreessita. Maal jettee barreessita? Diivii lootoorii isteeppiin deemu deemu. Diivii lootoorii bara 2025 akkaataan nama sitti agarsiise kanatti jechuudha. Hordoftoota kiyyaa akkaan nama sitti agarsiise kanatti isteeppii kanatti hanga nama jettee barreessita. Ifiif si fida. Haalaan nama sitti agarsiisu kanaan jechuudha. Ni dhufta ammas isa kana irratti maal jettaani? Isa sarara gadii kanarratti jiru kana jechuudha. Sarchii jira yoo feete wal fakkaata waan ta'eef kanarratti kilik ni goota. Siif dhufa jechuudha. Haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa. Eega fuula kana qabatee isiniif dhufe isa kamirra filattu? Electronic Diversity Visa Program kajuu kana ni filattu. Haalaan nama sitti agarsiise kanaan ni deemta. Haala kanaan fuula kana qabatee si dhufa. Erga fuula kana qabatee si dhufee karaa guutiinsaatti si geessutti jira jechuudha. Electronic Diversity Visa Program nunje welcome our State Department website for the 2025 Diversity Visa Program DV 2025 is now open. Haala isin amma agartaa jirtan kana websaayitiin DV Programidha jechuudha. Kan Visa ittiin guuttattu kan bara 2025 eegalee jira yookaanis open ta'ee jira yookaan banamee jira. Haala kanaan guyyaan inni itti baname hoo yoomii Oktoobarii 4 arrammoo Oktoobarii 9 jirra jechuudha. Oktoobarii 4 kaasee jechuudha. Haga yoomiiti? Asumaan gaddee hanga Nooveembarii 7 jechuudha.
haala hanga kanaan waggaa ji'a guutuu isiniif kennee jira. Isa kana itti fayyadamaatii namu guutadhaa carraa keessan mokoradhaa isiniin jechaadhaa karamitti deema kara information guutuutti isin dabarsaa jechuudha. Haala amma isin harkaa jirtan kanaan oluma deemta ammas oluma deemta iddoo kana dhuftan malaal bakki barbaachiftuun iddoo kana hottu iddoo kana jechuudha. Iddoo nan ammas itti harkisiisu kana haala kanaan kottu iddoon kun laal jechuudha. Beginning tree hajuu kana irratti ni cuqaafta. Eega beginning tree kana irratti cuqaaftee kara fuula duraatti si geessa jechuudha. Haala nan amma sitti agarsiisu qofatti jala deemta waan biraa takkan gootu eessa irratti ni dhufta kilik irra jetta open haala isin argitan kanaan isinii banama. Eega isinii baname fuula haaraya qabatee isiniif dhihaata. Hunoraal wanta inni asirratti isiniif kenne kana jechuudha. Waan amma automation koodii asirratti inni isiniif kenne kana jechuudha. Osoo tokkorraa hin dogoggorre bifa inni isiniif kenneen isa koodii asitti immoo bakka iddoo kanarratti isiniif kenname iddoo duwwaa arma jalaa kanatti inni guutta jechuudha. Authentication code hajuu kana jechuudha yookaanis isa kana bakka kanatti ni galchita. Haala kanaan ni galchina. Amma na hordofi osoo qubee sirraan hirrifne jechuudha. EXW qubees gurguddaan oofee jira. WS V ammallee CU haala isin amma argitan kanaan isinii dhufee jira. Haala kanaan maal ta'ee jira? Isiniif dhufee jira unoo. Eega akkana gootaniin booda akkam gootu submit iddoon jiru jala kana ni jira. Haalaan ammas itti agarsiisu kanaan jechuudha. Na hordofaa deemi. Submit eega jetteen booda fuula haaraya kana qabatee isiniif dhufee jira. Amma sirriitti hordofi. Kanarratti maqaa family name isa jiru kanarratti last ilaal asirratti name jaa last name jaa bira dabarta ustee isa kana first name dhufta maqaa kee ni guutta asirratti jechuudha. Iddoo amma iddumaan an sitti agarsiisa kana filadhu laal wal isin dogoggorsiisin ingiliffaadha waan ta'eef si dogoggorsiisa asirratti first name iddoo jiru kanarratti maqaa kee ni guutta. Bakka duwwaa sarara kana keessatti jechuudha. Maqaa kee qofa guutta. Iddoo middle name hajuu kana jechuudha. Iddoo kana kottu ammaas asirratti maqaa abbaa keetii ni guutta. Maqaa abbaa keetii ni guutta. Father name jechuudha. Haala kanaan ol deebita. Last name jee jalqabarra jira. Isa last name juu kanarratti last yookaanis family name isa juu kanarratti jechuudha. Maqaa abbaa keetii ni guuttaa jechuudha. Haala kanaan eega xumurteen boodatti jechuudha. Iddoo jalaa kanarratti jechuudha ni dhufta. Iddoo jalaa kanarratti jeen darjaa saala kee ni filatta dhiira hooyim dhalaa ta'uu kee adda baafta. Ankiyya dhiira waan ta'eef meelii irratti niin filadha. Haalaan ammasitti agarsiisu kanaan jechuudha. Haala kanaan bara dhalootaa iddoo kana sii fida. Bara dhalootaa akkamitti imma iddoon ammaas jabaan bakka kanatti jechuudha. Bara dhalootaa yoo guutuu akkamitti ni guutuu. Yoo amma bara 1990 takka yoo dhalatte jechuudha akka Itoophiyaatti akka lakkoofsa warra Awurooppaadhaa bara 1998 ta'a jechuudha. Itti dabaltaa 8 san irraa itti daata jechuudha. Haala kanaan yoo eeraa akkas goote amma iddoo kanarratti ni dhufta ammaas manzija
iddoo manzii kanarratti maal guutaa ji'a keessaa dhalatte san jechuudha. Akka warra Awurooppaatti ji'a keessa dhalatte san ni guutta. Yoo fulbana ta'e isaaniif seentembariidha. Fulbana jechuun seentembariidha. Nu fulbanni baatii takkaffaadha waan ta'eef isaaniif ji'a sagalaffaadha. Haala saniin isa kana ni guutta. Ati feetus lakkoofsaan baatiin sun sagalaffaarra jiraatte inni lakkoofsaan si gaafate lakkoofsaan guutta. Ifiifuu ni baafata. Seentembar jee baafata ati lakkoofsaan guunnaa rakkoon qabu. Haala amma isin argitan kanaan iddoo kanarratti deejaa guyyaa itti dhalattan ni guuttu. Haala kanaan yirjaa bara itti dhalattan ni guuttu. Kana booda ni dabarfattu jechuudha. Haala kanaan gaduma deemtu isteeppii afuraffaarra geessanii jirtan. Isteeppii afuraffaarratti city where you were born jaa iddoon itti dhalatte eessa Itoophiyaa koomaa jettee jechuudha. Haala nama sitti agarsiisu kanatti deemu. Asirratti jalqaba iddoo kanarratti jechuudha laal. Asirratti Itoophiyaa eega barreessitee booda mallattoo koomaa takkasiisan magaalaa keessa isin amma jiraachaa jirtan yookaan magaalaa isin itti dhiyoo jechuudha. Itti barreessitu magaalaa aanaa keessanii yookaanis magaalaa zoonii keessanii keessa jirtan jechuudha. Itti barreessitu. Fakkeenyaaf eessa jettee barreessita Itoophiyaa koomaa calanqoo yoo jettees Itoophiyaa koomaa qarsaa Itoophiyaa koomaa haroomayaa magaalaa keessa jiraattu Itoophiyaa maqaa dhooyitee magaalaa sanitti aansitee isteeppii kanaan ni fixxa. Haala kanaan isteeppii shanaffaarratti country where you were born jaa magaalumatti dhalatte san ni guutamma achirratti jechuudha. Haala kanaan country of eligibility for the DV program nuun jammas. Haala kanaan seera kana arma jalatti jechuun eligibility will normally be the same as your country of birth. Country eligibility is not related. Wanti ati gootu hundinuu waan sanii wajji wal fakkaachuu qaba. Iddoon sun iddoo jireenya keetii ta'uudha qaba. Haala kanaan eega xumurteen booda hara fuula itti aanutti ol harkifta. Haala kanaan inni nuu yes jee jira bakka san irratti isuma yesii kanarratti ni dhiifatta. Steeppii kana jechuudha yesumarra dhiifatta. Are you claiming eligibility based on the country where you were born jaa? Ati biyya Itoophiyaa tana keessa jirta waan ta'eef bakka biraarraa guutaan jirtu waan ta'eef asirrattuma yes jetteetuma itti dhiifta. Select country biyya isa kana irraa guutte biyya ni filatta Itoophiyaadha. Haala kanaan isteeppii torbaffaa si fidee jira jechuudha. Amma asirratti bakki jabaanas isa kana photograph jee jira. Asirratti akkamitti footoo keenya fayyadamna? Footoon kee saayiziin isaa akkana ta'uu qaba. Ifiifuusi himaa aappii itti fayyadamtee footoo kee lafa sirreeffattu. Osoo isa guutuun eegalee footoo kee sirreeffachuudha qabda. Haala kanaan footoo eega fixatteen booda jechuudha. Iddoo footoon itti galtu sanitti jechuun footoo saayiza siidhaa xiqqeessitee haala gartee aappii ni jira aappii saniin nayitee isii kat gootee eega fixatteen booda isii kilik gootee itti naqatta iddoo kanatti fiddeen naqatta jechuudha. Mailing address kun rakkoon qabu ammaas optional I care of optional idha rakkoon qabu amma isa address line 1 irratti eessa guutaa magaaluma teessan iddoo jireenya keessan guutaa taan optional ni dhiifta sitii taa'uun magaalaa keessa jiraattu san ni guutaa. Haala kanaan jechuudha distriktii irratti eessa guutaa Oromiyaa ni guutaa. Ammallee asirra postal koodii hin qabnu waan ta'eef itti dhiifta. Kana ni dabarta. Kaantiriin ammallee Itoophiyaadha. Haala kanaan ni guutaa. Country where you live today. Haala kanaan eega fixeen booda phone number iddoo phone number juu kanatti isteeppii kurnaffaarra geenyee jirra. Lakkoofsa keenya guutaa. Haala kanaan email address email namni hin qabne hin jiru namni smartphone harkaa qabu email keetis ni guutaa. Eegatti guutte booda haala kanaan eessa dhufta?
asirratti email address eega goote confirm email address biirratti jechuudha. Haala kanaan eega akkasitti xumurteen booda gad dhufta. Haala kanaan isteeppii 12ffaarra geessee jirta. Isteeppii xumuraarra geessee jirta waan ta'eef what is the highest level of education you have achieved as of today? Sadarkaa barnootaatiin ati amma sadarkaa arrarra jirtu kanaan barnoota hangamii barattee jirtaa siin jaa. Sadarkaa barnootaa kanuma amma barattee jirtu qofa itti keessa kana si laalchisu. Kanaaf yoo digirii qabaate digirii, digloomaa qabaannaan digloomaa, maastara qabaannaan maastara, kutaa 6 barannaan 6, 7 barannaan hanga 9 barannaanis 9, 10 barannaanis 10 hanguma jirtu san itti gootaa jechuudha. Haala kanaan yuunivarsiitii digirii ani imma digiriin qaba waan ta'eef isa kanatti niin tuqa. Haala kanaan niin dabarfadha jechuudha. Eega bakka kana geenye faayinaal xumurarra geenyee jirra amma bakka asirratti jechuudha. Eega kana what is your current marital status? Unmarried. Yoon fuudhin unmarried dha. Yoo fuute immoo married dha. Asumatti malee akkanuma gaddeemtee jechuudha. Amma sadarkaa amma fuudhaa fi heerumaati amma haala amma gartee fuudhaa heerumaatiin nuuf himaa jira 13ffaa irratti jechuudha. Isteeppii 13ffaa irra jirra amma asirratti ilaalaadha. Haala salphaadhaan jechuudha. Isteeppiin 13ffaan kun yoo hin fuune ta'e isa tokkoffaa irratti ani hin fuune waan ta'eef unmarried hin fuune. Yoommoo married and my spouse is not citizen or US lawful permanent resident nuun jee hamma fakkeenyaaf yoo fuutee haati manaa kee hin jirre yoo ta'e jechuudha. Haala kamiin yookaan fuutee ilmaan kee jechuudha. Haala kamiin itti godhuu dandeessa. Unmarried and may spouse jaa bakka kanatti ilaali. Is US citizens or US lawful permanent resident. Kana magaa yoo fuutee jechuudha. Sababa kamiitiin ati isaan kana addaan baate yookaan sababa kamiitiin akkamitti onna godhuuf yoo fuutee qabaattee dhiiftee ka deemtu taate sababii isaan kanatti dhiiftee deemte ni himta jechuudha. Divorced asirratti amma walii kenne jechuudha. Divorced ni hiike amma isa kanarratti jechuudha yoo hiiktee jiraatte sababa itti addaan baatan san ni himta. Inni sadaffaadha widow yoo kan haadha manaa yookaan abbaa manaatiin adda baanii carraan nam tokkoof ba'e abbaan manaa ta'uu haati manaa rabbi isinitti hin godhin ni du'ete widow ni du'e asirratti ni barreessita. Legally separated asumaan jechuudha. Legally separated karaa seeraatiin yookaan adda bahan haala kanaan sababa kana dhiyeeffattee faayinaalii gama dhumaatti dhumtee jirta. Haala kanaan fixee jirta. Isteeppii 14ffaarra geessee jirta. Yoo nambar ijoollee qabaatte itti barreessite iddoo kanarratti yoo ijoolleen qabaanne 0 teessee gootee bira dabarfatta. Haala kanaan isteeppii dhumaarra geessee jirta. Continue jettee fixxaa jechuudha amma kana booda. Eega kana fixxee waa hunda galchiteen booda haala amma nuti argaa jirru kanaa yoo nu fixee nu isteeppii keenya deemnee finneen booda iddoo kana continue jennee yoo kan finnu ta'e submit kajuun nu dhufa. Haala kanaan waa hunda yoo fudhatte submit jeeti succeed jee milkooytanii jirtan jeeti dhumarratti barreeffama nuuf ergaa jechuudha. Akkaataa nuti isan itti galmoofne jechuudha. Isteeppii san isiniin agarsiisa. Haala saniin nu hordofaadha. Eega san deemtaniin booda haala kanaan xumurree jirra. Gama xumuraarra geenyee jirra. Haala kanaan barreeffama xumuraa kan akkanaa kana isinii fidaa. Barnoota biraatiin yookaanis akkaataa footoo itti idii goonee footoo san kirooppii goonee itti fayyadamnee jechuudha. Itti dhiyeeffannu isinitti agarsiisa. Footoo keessan aappii san inni hiittanii akkaataa itti sirreeffachuu dandeessan haala kanaan nuuf fida iddoo kanatti beeksisaan irra dhufee beeksisa kana haa xumuru qooyi. Haala ammasitti agarsiisa kanaan jechuudha. Silaa guuteen si garsiisa. Ani amma dura waan guutee jiruuf nan barbaachisu. Kanaaf akkas goona. Haala kanaan
beeysa narra dhufaa jira beeysa kana kanarra xumuru obsaa dhiifamaan finnee jira haala kanaan nuuf fidee jira waan ta'eef amma isteeppii kanan na hordofa haala kanaan dhumarratti unu isii amma isin harkisan kana laal confirmation nambarii birthday digital signature haala kanaan jechuudha success iddoo kanatti jechuudha wajeen waan akkanaa barreeffama akkanaa kana siif keenyaan ati milkooytee galmooytee jirta jechuudha haala kanaan xumurtee jirta barnoonni keenya irraa kanaan xumurama barnoota biraatiin hatiyaanu footoo akkamitti irra galchinaa qabadheetiin isiniif dhufa haga isan isiniif dhiyeessutti nagaan naa turaan afeerraa kiyyaa nagaan naa jiraadha nagaan gisee gaarii qabaadha.